Luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusii Itoophiyaa irraan tajaajila. Naannaa Buraayyuutti kan argamu Aannee Diimaa amantoota waldaa Aannee Diimaa kan jedhamu irra jira. Amma yeroo dheeraadhaaf Naqamtee irraan ka'ee waldaa guddaa Naqamteen ture. Yeroo dheeraaf immoo Finfinnee keessaa waldaan Xooxxoo waldaa lubi bal'inaan keessa tajaajilaa turan waggaa 21 achi tureera. Egaa walumaa galatti kana fakkaataa lubi Qannoo Galaanaa walumaa galatti gara waggaa 32 tokko gooftaa Yesuusiin tajaajileera. Amma kanatti immoo Waaqayyo na wajjin tureera. Baay'een gammada Waaqayyoof galatu. Tole Waaqayyo guddaa isin eebbisu nama Waaqayyo duraan dursa isin wajjin teenyee carraa guddaa akkasii argachuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hordoftoota TV and of Gaadiin akkasuma namoota obboloota asittiin wajjin ayyaana kana kabajaa jiran akkasuma maqaa nama Waaqayyo Raajii Mintasnootiin guddaa galatoomaa Waaqayyo isin eebbisu jechuun jaalladha. Itti fufee waamicha keenya tole jettanii addana kanatti nuuf argamuu keessaniif Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Egaan itti fufee gara gaaffii keenyaatti tun galiin dura hordoftoota keenyaan wal barree walitti deebineeti kan jirru. Ergaa baga geessanii addunyaatti isin ilaala waan ta'eef ergaa baga geessanii dabarsattanii gaaffii itti nuti darbuu dandeenya. Tole waldaa Hand of God kana Raajii Mintasnoot Faqaaduu warri dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana yaadachuudhaan waaqeffachaa jirtan addunyaa kana guutummaarra kan jirtan biyya keenya Itoophiyaa keessa kan jirtan akkasumas waldaa kiristaanaa hundumaa kan jirtan baga gammaddanii Yesuus Kiristoos akkas jedhe utuu jiruu namni natti amanuu hin du'u jedhe. Utuu jiruu natti amanuu hin du'u. Itti fufee immoo an natti amanuu yoo du'eyyuu in jiraata jedhe. Kanaaf isa kanatti warri amantan hundumtuu baga geessan hin jedha. Tole lubaa ulfaadhaa jecha amma sirra deebinee baga ayyaana waggaa bara 2016 nagaan geessan isiniin jecha akkuma beekamu gaa waan jabaa waan gurguddaa kaastaniis nama dhaloonni irraa barachaa jirudha. Mee lubii Qannoo Galaanaa akkamitti gara gooftaatti dhufanii yeroo ammaa kanoo akkamitti tajaajilaa jiru? Qannoo Galaanaa nama baadiyyaa ganda xinnoo tokko keessatti dhalateedha. Yeroo ijoollummaa isaa barachuudhaaf nama carraa hin argannedha. Atis abbaanis namni barsiisus kan hin jirre nama carraa barumsaa hin argannedha. Garuu nama immoo gad hin ciifne tattaafatudha. Kanaaf bara 1970 Gizeen akka jiru umuriin lakkaa'inati immoo jetta gidduutti. Hin lakkaa'u. Laga qonnaa yookiis mangist irshaa jedhamuun dhaqee hojii kanan galee geerarsaani. Hojiin galee bara sana hojii galee amma 1972tti mangist irshaa utuun hojjedhu bara dargii keessaa masarata timirtii kan jedhamu jalqabame isanii galgala baruu jalqabe. Achiin fidala baree afaan Amaaraa immoo gurra koo kuttee yoo afaan keessee hin dhaga'u. Ammayyuu moo? Maali? Yeroo sana jechuudha. Lallaba. Amma ittiin lallaba. Yommuu sana hin dhaga'u garuu ijoollee hojii hojjetan warra walloodhaa dhufan Gondorii warra dhufan Goojjamii warra dhufan gidduun hojjedha. Amaarinyaa isaan biraan fuudhee fidala immoo astamaarii irraan fuudhee walitti dabaleenis harka baasee ittiin dubbachuuttan ka'e. Kanaaf akkasitti barumsi jalqabe. Carraa barumsaa namni na barsiisu hin jiru naannoo. Waldaanis namoota hin barsiifti. Istiil nama na barsiisu hin arganneen. Garuu hinuman bara. Inuman bara. Waaqayyo na barsiiseera.
client center clinical counseling kan jedhu counseling bareeraan diploma dhaani theology degree dhaan bareera leadership master's fudhadheera lead star irra philosophy of leadership kan jedhu PhD hojjechaan jira paperi already senate tu murteessine malee already fixeera namni kufee hafuun jiru tochoon aynuma barata kanaaf akkasidha Yesus Kristos wajjin kan nuti wal barre mana hidhaatti keessatti sigaaraa nan xuuxaa nan dhugaa akkuma waanuma izaabiin godhu nan godha hunduma isaa hojii irratti nama rukutee xiyyitiidhaanii qawweessi dhadhee kaane egaa cabee namichi mana hidhaan galee ijoollummaadhaan waggaa 4 hidhameera bara 1979 Yesuusii wajji wal argine mana hidhaa keessatti achitti namane gaafa Yesuusin amanuani gradually ingeddaramne yani completely change battalumaan nageddarenaan Yesuus saganama takka sigaaraa lafa kaanii takka araqee lafa kaanii takka maaluu lafa kaanii hin jiru akkuma nama wayyaa moofaaf irraa baasu narraa baaseenaan Yesuus wangeela irratti ija koo banee faarfachuuf kadhachuutti ija koo banee foon koo iyyuu geddarame yommuu sana jalqabe mootoon Yoonaataa Akiliiluu natti tola mootoonsaa wangeelii lawwixaal inni jedhu sun ingeddara wangeelli nama godha kuno nama ajjeesu nama saamu nama godha nama badii tokko nama gaddeebi'aa tokko fuudhee nama guddaa godha Waaqayyo maqaan Waaqayyo eebbifamu tole nama Waaqayyo kana wal qabatee tarii namni guyyaa jalqabaa mana hidhaa sana keessatti gooftaa isiniif dhugaa ba'e eenyudha akkamitti immoo gara tajaajilaa dhuftan yeroo ammaa kana tajaajila bal'aatu isin harka jira waan ta'eef akkamitti immoo gara tajaajila kanaatti immoo dhuftan yeroo sana gaa bara dargiiti bara abiyootiiti garuu mana hidhaa keessaati mucaan Taaddalee Kabbadee jedhamu asmattuu kana ture yeroo dheeraadhaaf amma Adaamaa jiratti fakkaata mucaa hiraati mana hidhaa jiranis yeroo hundumaa Siishelsii bana galgala Siishelsii sanatu gurra kootti mi'aa faarfannaa sanatu gurra kootti mi'aa utuman sigaaraa aarsu gurra kootti mi'aa faarfannaa sanatu inni mana hidhaa keessa taa'ee sana dhaggeeffata jechuudha inni mana hidhaa taa'ee nama fayyadhanne gaaf tokko dhaqee faarfannaa isa faarfatamu kanaa naa barreessi naa kenni jennaani qoy waan isa dursu jira jedhe faarfannaa dura dhiiseen gale dallane siree irraaf jalaa rafnaan jala rafaan irra rafaa warri irra rafan kun immoo akka warra fooyyee qabaataniiti yommuu sana guyyaa lammaffaas dhaqee faarfannaa sanaa kenninnaani mee kottu jedhe egaan baay'ee hiyyeessadha namni na gaafatu hin jiru moofaadhaa kan uffadhu mullucci alee manaati dahaa maaliiti chaalaal bakka siree isaatti ol na baasuun iyyuu ulfina guddaadha siree masarra taa'uuf iyyuu achii booddee abboommi kurnan tokkoon qaaliidhaan natti hime kanuma duwwaadha isa booddee kakuu haaraa naa kenne isee warri Jooshuwaa namaa hiran macaafa qulqulluu kakuu haaraa ishee naa kenne kadhannaa naa godhe nan bu'e siree isaarraa manni hidhaa bara sana baay'ee hamaadha tukaaniin jiraa tafkiin jiraa hinjiraan jiraa qulqullummaan hin eegamu himamuu hin danda'amu akka uttuu siqaa'idha mana hidhaa sana keessaa hin rafuuni rafuu hin danda'u sheekaan wangeela fudhadhee gaafan deebi'ee dhaqee ciisu utuu uf hin beekinan qoqaa bule callume deemmoo rafee qoqaa bule tun ta'in namoota walii isaanii hin beekne wajjin asheetii boqqolloo isa akka tokko mi'aawu bujjuksaan bule
Abjuuraan Akkuma jechuudha. gooftaa fudhatanii kan argitu. Kaasoo galgala asheetii tumee bakkaanoo gammadaan bulee gaafa hirribaa ka'u lafti bareera. Akkasittan bulee warra wajjin asheetii nyaadhu sun isinii dhadhaa. Sirriidha. Akkasidha. Akkasittan amanee barumsa warri kaan waldootii kan biraan deeninnetii jedhu warri waldaa keenyaa warra wangeelaa maqaan yesuus immoo barumsa amantii cimsannaa jedhu. Barumsa amantii cimsannaa namni nan barsiifne naan. Kaataakizmoos kan jedhu macaafii Maartin Luuter jira. Inni gaaffiif deebiidhaan macaafuma xiqqoo tokkodha. Hunda ishee macaafattii naa kennanii macaafittii qaaliittan godhee fixe. Nan fixe qaaliitti. Maal jechuudha kan jedhu wajjin fixe qaaliitti. Fixeeraa hidheen qeesitti mee qeesii madhaa jiranitti qees fakkadee jedhamu. Fixeeraa innaan qooyi xinnoo yeroo qabdaa jedhan ani irbaata qulqulluu fudhachuufan jarjara sammoo gaaf ta'u ganama hirribaa gaafan ka'u iddoo tokko ol yaa'u jarri eessa yaatu sin jennaan lakki kadhannaadha yaana akkamittiin alusitu kadhannaa miti qooyisiif gana haaraadhaati maalidha waan haaraan maaltu jiraan kiristaanadhaa jennaan isaan waa'ee qiddus qurbaanii natti himuu kennaa irbaata qulqulluutti himuu sodaataniiti. Maalidha jedhee gaafa rakkisu gurbattiin baduuf jettidhanii kennaa irbaata qulqulluu fudhachuu jedhama. Isammoo hin baratta. Nan baradha akka rakkina maalii qabaree? Qaaliitti mul'uj godheen fixee kunoo fixeeraan jedheen. Kunoo fixeeraa innaan qooyi xinnoo tureera. Irra deebi'ee dubbisee qaaliitti fixee isaan macaafattii baatanii kun duuba dhaabatu. Ani immoo as dhaabadhee achi galagaleen harka isaanii keessattan nabbabee fixe. Finnaan waan jedhan dhabanii qooyi xinnoo waan si'aaf hojjira jedhan. Fixeera garuu ani. Siin irbaata qulqulluu sana fudhachuuf ariifachaa. Isaa mala reeffadhaani isa qaaliittan fixe. Immediately ijji koo wangeelatti baname bakka. Wangeelatti baname dubbisuu nan danda'a. Sagalee Waaqayyoo namaaf dhugaa ba'uu nan danda'a. Manuma sana keessatti hin geeddaramee bayan. Guddaa namatti tola dhugaa. Kanaan wal qabatee lubii ergaa ciccimaa fi seenaa jireenya keessanii duukaa saartu wayi tokko achi keessa xinnoo sin gaafachuu barbaade gaaffii lama wal duukaa sin gaafa tokko faarfannaa wayi naggeeffadhaadha sanattan faarfannaa sana nu jechuu dandeessuu yaadattu amma akkam sagaleen keessanii. Akki yaadadha. Dandeessanu. Biraasii faarfachuu nan danda'a garuu san yaadadha. Mee faarfannaa tokko mee sagalee ma keessan laalaa nu faarfadhaa. Akka ina fadinaatiif raawwadhee badeeraa garuu ayyaana gooftaatiin kunoo jiraadheeraa harki isaan buusuu dabarsee nan laatu egaan kana beekee dinnaaf dhiyaa guutatu lubbuu kootii wajjin jira humni gooftaa isaaf yeroo hundaa nan galcha galata ga'u. Qophii ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2016 TV Naanduuf Gaad isiniif qopheessee hordofaa kan jirtan kun keessummaa affeerrannee jira keessummaa keenya wajjin keessummaa keenya irraa immoo ergaa guddaa akka isaan barachaa jiran abdii guddaa qabna ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu kan milkii isiniif ta'u jecha qeesii hangaaffiin isin gaafadhu tokkumaa inni bara 1974 kaastanii hojii gurguddaa akka hojjechaa turtan akkatti gooftaa fudhattan manadhaa akkamitti akka dhaqxan achitti akka waan gurguddaa Waaqayyo isinitti agarsiisee faarfannaadhaan sagaleedhaan lallaba karaa reediyootiin ergaa gurguddaa dabarsaa turtanii laphee keessan bitee kennaa ayyaana qulqulluulee nan fudhattanii yeroo ammaa kana sadarkaa kanarratti argamtu akkamii yeroo gooftaa kana fudhattanii gidiraan irra gahan turree ari'atamuun isin irra gahan turre moo jireenyi sirriidhuma ture karaan kun maal aarsaa kaffalaan turre wangeela kanaaf maal ture erga gooftaa kana fudhattanii waan akkamitti isin irra gahaa ture manadhaa sana keessattis bakkeettis ta'e firaanis ta'e namoota garaa garaatiin akkamitti gara gooftaa dhuftaa jechuun kun ari'atamuun kun hin turre.
mana hidhaa keessatti yeroo waaqeffannu dunuunfatanii kadhachuun hin jiru. Yeroon yeroo dargiiti. Wangeela immoo baatanii dubbisuun hin jiru. Wangeela sammuutti qayyabanna yookiin saxannaanna annee yeroo mana fincaanii dhannu yookiis mana shayee yommuu dhannu wal bira teenya amantoonni abbaan tokko qaaliidhaan lallaba. Guddisee lallaba miti akka oduutti odeessa. Akka nama oduu dhaggeeffattutti akkas jenna. Kadhannaa yoo kennanis abbaan tokko akkasumatti ilaalee kadhannaa godha malee hin dunuunfatu. Dunuunfannaan hin qabamna sababii ta'eef. Akkawatti ilaalee kadhannaa godha. Akkuma nama odeessuutti kadhata. Achi keessatti baay'ee namoota baay'eetu geeddarame. Kana qofa miti. Mi'a sana keessatti soomaaf sagada gaafa kadhattu na dhukkuba jetta. Mi'a keessatti na dhukkuba jetta yoo shayee sii fidanii dhudduu saabii si dhukkubuu fi yoo daabboo sii fidanii hin nyaattu maa jennaan immoo na dhukkuba jetta. Yeroo soomaaf sagada barbaaddan jechuudha. Si dhukkuba. Birdilibsii keessa galteetu hin ciifta callumette. Egaa achi keessa ciifteetu kadhachaa oolte. Laf jilbeenfachuu maaloo kan jedhamu jiru si dhukkubee ciistaa achitti kadhachaa oolta dhukkuba kee. Isa kadhachaa oolte gizee sa'aatiin soomii hiikuu kee ga'ummoo amantoonni beeku si gaafachuu dhufu. Si gaafachuu dhufanii siranyootu mooree hidhamanii jechaadha. Dhufanii si gaafachuu dhufu dhufanii si yaabanii ta'anii maal akkati du'uuf jettaa ka'ii shayee qammasi malee ka'ii daabboo nyaatu maal daabboo fidaa fi haa qammasu maal du'uufi ati ciiftee du'uufi jedhanii akka itti soomii si hiiksisu. Akkasitti malaan soomii hiiktaa. Egaa tokko tokko abshaala nurratti beeku guruppiidhaan baanee deemnaa. Inni wangeela bugidduu deema unimmoo itti dachaanee duukaa adeemna maayidhaa keessatti warri namoota egaa nama garaagaraa jira maayidhaa keessaa filaagarii 10 jira yommuu sana saabii ta'eef filaagarii 10 jedhama. Ililililili jedhu ijoolleen mana jala taa'anii maa innaan taabota baye ililili nu beeku. Yeroo si soomaaf sagadaa baatan. Yommuu yaa adeemnu wal duukaa adeemnu wangeela beeku taaboonni bayeera jedhu. Garuu immoo hin himamu. Akkasitti isumarra darbee yeroo gaafatamu hin jiraata. Achi keessatti dhoksaadhaan akkasitti rakkinaan amantii keenya keessatti guddanne Waaqayyoo nafsee isaanii amaaruu luba iddoo isaa gammachiis akaakayyuu Onesmoos Nasiib. Isaan karaa mana boroo dhufanii kennaa irbaata qulqulluusa fudhannu qaawwa haxirii jalaan poolisii faqqachiifatanii haxirii jalaan ol gashu qeesiin achi keessa jira qeesiin fuudhee nuuf kenna akka itti irbaata qulqulluusin fudhanna akkasitti kadhannaa manidhaa keessa akka itti dabarsine. Egaa mana hidhaa Naqamteetii ba'ee Shawaaroobit magaalaa Shawaaroobit achitti hidhameera. Achitti baay'ee rakkisaadha. Maqaa ishee na wallaalee wanti ittiin nama hidhan tokko sansalata ittiin nama hidhan tokko akka elektirikii wayiiti si xuuxxi si gubdi. Ishee sodaadha. Egaa akka itti kadhannu hin qabnu garuu nuniin kadhanna muka jala teenyees bakkee teenyees namni dhowwuun jiru nama nuyi himuun jiru akkasitti kadhachaadhuma jiraanne amma iddoon jiraatee yeroon jiraatee taa'umsi jiraatee kottaa kadhadhaa waamanii namni jalaa didu kana nun akkatti kadhachaa turre. Waaqayyo guddaa sina eebbisu tariigaa isin waggaa dheeraa tajaajila turtanii ammas waaqayyoon tajaajilaatti kan isin jirtanii. Mee mudannoo isin tasa dagachuu hin dandeenye kan isin keessatti hafe yoo jiraate yoo nu kaastan baay'ee nutti tola. Tajaajila dabarsitan keessatti guyyaa akkasii kana gonkumaa dagachuu hin danda'u kan isin jette yoo jiraate.
guyyaan dagachuu hin dandeenye guyyaa ulfaataani akka dargiin kufeeni. Akka dargiin kufeef tajaajila abbaanee magaalaa Naqamteetti baanee karaa Tsigeerra baanee baadiyyaa fagoodhanna. Makiinaa maal jettu Koobiraa. Makiinaa Koobiraadha qabannee kan deemaa jirru. Shufeeriin keenya Silashii jedhama. Luba beekumaa suuraa nam beektanoo jiraattanii akkasuma luba Xiyyaaraa Abbuu kan jedhaman Naqamteen jiru. Isaanii wajjin namoota biroos jiru. Tulluudhuma gubbaadhaan ta'e qomaan ta'e agaayyaa halluu kan jedhu sagalee dhageenye. Akkas jechuuf gochuun takkuma ta'e makiinaa keenya irratti boombi. Yeroo ol kaanu makiinaan tokko yoo mastaawotiin qabu yeroo lafa bu'u fiiwuziin miila koo jala fiiga. Namni nun amanu nun argineerra nu caalaa immoo namni of amanu hin jiru gaanu obbeenna ግን ታደገን እግዚአብሔር nu oolchee waaqayyo nu oolchee jirra hundi keenya iyyuu na suni waan irraanfatamu miti egasii waaqayyo balbala natti baneera biyya Itoophiyaa kana keessa Wallaggaa inin daawwat jechuun danda'ama Ilubaaboor kana keessa Aggaaroodhaa kaasee Beddellee kana kaasee Hurrummuu Mattuu darbee Aggaaroo iddoo baay'ee dhaqeera Miizaan Tafarii Jimmaa biyya kana lafa lakkaa'ee fixuun qabanu biyya Itoophiyaa hundumaa baadiyyaa magaalaa dhaqeera harki waaqayyo immoo na wajjin tureera namooti baay'een fayyaa turani namoota baay'ee keessa seexanni ba'a footoo iyyuu hin qabnu nuyi footoon durii kaashikaa kan jedhamtu kaameraan tokko jirti kaashikaa moo maasheenii kaashikaa isheenumaan illee gurraatti ishee kaafnee hin qabnu nuyi achumatti nuu ka'ee jira inneetu amantii qabnaa seexanni nama keessaa ba'aa dhukkufataan hin fayyaa miraakilsi hin ta'u baay'ee waan amantoonni beekan waan agalgaa'onni beekan hin dubbadha magaalaan Naqamtee waan dhugaa ba'u harki waaqayyoo dinqii gurguddaa hojjeteera baay'ee gammachuu guddaan qaba. Tole dhugaa baay'ee namatti tola seenaan jireenya keessanii akkaataa isin itti wangeela kana gucaa dhaloota qabsiistanii kennaa jirtan ammas kennaa dhumaa jirtu guddaa namatti tola garuu ani waan tokko ajaa'ibsiifadhe waan isin kaasan keessa keessumaa mana hidhaatiin wal qabatee akkaataa isin Qidduus Qurbaanii yookaan kennaa qulqulluu walii kennitanii akkaataa ajaa'ibaati jechuudha. Mee tajaajilli bara sanaa aarsaa akkamii kaffalchiisa ture bara kana immoo teknooloojiin babal'ateera sooshaal miidiyaan jira tiiviin jira bara sana kun hundumtuu turre isammaa wajjin wal simsiistan maal fakkaata ture mee waaqayyoon nan tajaajila jettee of laatteenaan barratti aarsaan kaffalleen jiru waaqayyoon nan tajaajila jettee manaa baateenaan iddoon itti aarsaan kaffalle barratti aarsaan kaffalle hin jiru aarsaan immoo rakkachuu qofa miti hamma lubbuu kennutti macaafi qulqulluun compare kan godhu loltuu wajjin yookiis wattaaddaraa wajjin miti hojjetaa wangeelaa like namni wangeelaaf nan ba'e jedha yoo ta'e ba'eera yoo ta'e hamma morma kennutti hamma lubbuu kennuttidha tajaajila malee karabaatii gaafa sanbataa duwwaa miti inni kan mushurraati kanaaf aarsaa baay'ee hin kaffaltaa nun egaa yeroo bara sanaa deebistanii fiduu yaadinaa hin nufu hin kajeelinaa bara abboota keenya nu dura warra turan akka Dhaabaa Heddeefaa Abbaa Saamu'eel Dhaabaa jechuudha tarii maqaadhaa obeettanii bara akka obbo Gammadaa Goobanaafaa naannaa Naqamtee waggaa 48 tajaajilanii kan gara gooftaa dhaqanii warra akka Gidaadaa Soolaanfaa warra akka Dafaa Jammoofaa warra akka Maammoo Corqaafaa bara abboota keenyaa Naqamtee amma lubi tokko jiru luba Alamuu Naggaa jedhamu gara Waayyuu kan jedhamu warra kana keessa jira wangeel amantoonni sin jiranii wangeelli sin jiru baratanii mana macaafaa qulqulluudhaa baasanii geessanii dhaqanii gatamaa sanatti gatan birrii 34 mindaansa achumatti gatani amma iddoo isaan itti isaan gatan suni sonodosii ta'ee sabakaa meeqa ta'ee jira
akkasi durii warri durii calluma dhaqanii waa argadhaa waan nyaadhaa waan uffadhaa waatu naataa jechuutu ta'e warri durii wangeela hadha ga'uudha namni wangeelli nama bira haga'uudha amma obbo Gammadaa Goobanaa faa yoo fudhattan seenaan isaanii badaan ka'u namoota baay'een argaan jenne saabite warra akka dhaabaa heddeefaa kuni hin ka'u malee namoota hojii gurguddaa hojjetan abboota gurguddaadha. Obbo Gammadaan gaabii uffatanii mana qaalluu dhaqu. Ganama ba'anii mana qaalluu dhaqu. Taanii amma qaalluun fareedutti nama dhaggeeffatu. Qaalluu dhaggeeffatan eegginni fixee booddee achi ka'anii mee anaan immoo na dhaggeeffadhaadhanii achumatti wangeela lallabanii namoota baay'ee rasetan ayise namoota baay'ee gaddaraniiru. Mana qaalluu dhaqanii. Mana qaalluu dhaqanii ta'anii firdii dhaggeeffachaa oolanii kaanii booda mo'an koommoo dhaggeeffadhaadhanii kun hin sobdii jedhu. Qaallidhuma sana. Irraan qabani kun hin sobdii isa jireenya bara baraa ta'e isinittan himaa jedhu. Shaambuu keessaa qilxuu Gammadaa kan jedhamu jira. Qilxuu moo Waddeessa Gammadaa waan akkasitti. Obbo Gammadaan gabaa keessa jira muki sun. Obbo Gammadaan ganama barii dhaqanii bantii mukaa sanarra taa'u. Gabaa yaa'ee xiqqedhee gaafa inni guuteedhu achirraati jedhu. Hammi lafa taa'u hundumtuu gaafa inni ol laalu dhagaayii jedhanii wangeela achirraatti lallabu. Muka yaabanii jechuudha. Mukarra iyyuu. Namni maraatuu maali ta'ee hundumtuu ol ilaalaa itti lallabu achumaan. Achirra dhaabatanii gadi itti lallabu. Achirra dhaabatanii gadi itti lallabu hannagaatti darbatu jiraachuu danda'an arrabsu jiraachuu danda'an lallabu jira dhaabatanii. Isa sana fidachuu hin dandeessan amma teekinooloojiin nama hin qaroomses hin adooches lamaan isaati. Nuni warra naannaa Naqamtee beektanii magaalaa Naqamtee hunduma isaa miilaan deemne tajaajilla. Daaloon gajjallaa kan jiru Soorgaa achi gajjallaa darbee maaltu jira magaalaa amma magaalaa ta'aniiru Tsigee kana Saasigga kana eessa miilumaan dhandhanu amma hin danda'an ijoolleen tokkoffaan humna isaa hin qabdu minaanis qajeeltuutti nyaattu obsas hin dandeessu sanan fidette ijoollee rakkisiin hin dhufan danda'ani. Garuu namoonni durii akka itti deemanii bara teekinooloojiin haalli hundumtuu nuu mijatetti immoo akkamitti wangeela namaan geenyaa jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Nama tokko seexanni qabee jennaan nuyi achi bulla. Achi bulla. Amma inni keessaa ba'u seexanni tokko immoo liqibanyaadha. Hin ba'u. Yoo iyyite hin ba'u caljeeles taphata. Achi bulta torban tokko teessee seexana keessaa baaftee galta malee hamma keessaa bahutti duuka cetta. Soomaaf sagadaan yeroo fudhanne inni sun gargarii waa'ee nyaataa yaaddu. Waa'ee lafa ciisachaa yaaddu. Yoo kooddiroo si afame silaa hin shuumamti malee. Kooddiroo dhuma saaleenii isaa Amaarinyaan jedhamu kana yoo si afanii hin shuumamti malee maal? Kusaayee si buusu. Baala bakkanniisaa baala baarzaa fi cabsanii si afu. Isumarra ciifta. Abbaan badaa ta'e akaayisii akaayii san dhuubameen koshoreessa jedhan beektaati. Hin beektotiyyuu. Koshoree utuun dhuubamin akaamachaadha. Buna abbaatti tole sii danfisa. Kanaaf namas hin komattu. Waan midhaan nyaatanis ittiin fakkaatu hundaa'uma amantoota durii agalgaa'ooti. Achitti du'aan kee achi bultee gaaf waldaa keessa bultaan tuuti luka gidduu si baatee mataarra si baatee obsitee wangeela namatti himtee galtaa dhaloonni nurratti darbe gidiraan sun beela'uun waxiinnaan taanee maali Amaarinyaan akkasi soogiddanna gubee mimmixanna gubee zayitiitti baay'iftee maal buddeen kee kun akkam furdataa ayibbaalim bara sana jedhamu akkas waan argatte nyaatta isa sana haa nyaatanii jettanii gadi hin giddisiisinaa
Indandaan isaan waan Ameerikaa nyaatu argaa jiru saabitee bikaraa qaawwaa waan Ingilizee nyaachaa jiru argu hundumaan agarre buqqee yoo bakkaana nyaannee guddanne saabitee fi isa sana agarre nuyi gara sanatti harkisinaa garuu akkamitti isuma akka Waaqayyo bara isaanii tolchetti tajaajila akka turan waa'ee tiraanispoortii yaadamu birrii 10 sii kennu. Birrii 10 abbaa mosoo isa mosoobii qabu sana isa sii kennu. Tajaajila lattanii. Tajaajila lattee isa nama gaarii sii kenna. Saamunaa bitadhu siin jedhee. Kanuma kanaachi immoo akka kadhattu wayii abbaan itti tole. Buna shinii 2 baay'ate shinii safaranii shinii 2 baay'ate sii kenna. Kanaachi namni waa'ee nyaataa yaadu siin jiru. Namni amaneennaan seexanni keessaa iyyeennaan namni fayyeennaan gammachuun sana caalu hin jiru. Gaaf tokko na yaadadha eeguma namee saantima nama harkaa fudhachuu jalqabe tiraanispoortii. Baadiyyaa riimootee dhiyaadhannee maqaa isaa dha'uun barbaadu mucaa tokkoon fuudhee deemee hin kadhatti saabii ta'eefi. Naqamtee dhanne nuyi birrii 60 nuu kennan lamaan keenyatti. Maaliin galla maaliin karaadha nyaanna. Tiraanspoortii keessan birrii 60 isinii kennan. Birrii 60. Naa hin dubbannee nuun hin dhiisne wantati egaa makiinaa keessa bulleerraa shiftaan karaatti nu doorsiseera. Tajaajila keessatti yeroo tokko konfereensii waameen iddoo tokko dhaqe hin dubbadhu. Qalloodha baay'ee qalloodhani. Ammas baay'een furdadhe jechuu miti. Qalloodha wayyaa gaashaas hin qabu ayyaana gaashaa hin qaba malee. Gaafa naqu waldaa guddaadha. Qeesiin keessummaan dhufe na argeeti. Kana keessummaan jedhe. Kana boode ol deebi'een kadhanna waaqa dinqiidha warra waamne fidaa jedhee kadhannaatti ol deebi'ee lafatti na dhiise. Dhuguma iyyuu har'a tikkee ta'ee gaafa laalu anis akkasuma godhaa laata dheen sodaadha. Saba guddaa tiksita ati tikeedha mulaaltu waan hin taane yoo ta'een sodaatta akka tikeetti abbaa argees amantootatti gadhiisuu hin dandeessu. Na ilaalee na tuffatee anaan immoo na wajjin jira na keessa jira. Booddee meen ilaallaa teksi iddoo tokko dubbisuudhaan galgala. Amantoonni waldaa guutaniiru. Gaafan itti gadhiisu gadoodechi keessaa lafatti gaafa tataraammasu akka yoomaan jedhu fakkaata jechuutti ka'an. Qaama keessan ilaalanii sin madaalanii buleettan qabsiise maraate biyyi. Faayinaalii gaafa sanbataa hundumatu lafaa ka'ee jedhee bifaa wajjin miti harka waaqaa wajjin harki waaqayyoo na wajjin ta'eera. Tajaajiltoota biyya kana keessa jiran keessaati ani baay'ee carra qabeessa. Miidiyaa mo'aarraa waggaa 6 tajaajile. OBS irratti waa'ee Yesuus nan dubbadhaa na waamu ayyaanatti. Addis TV irratti na waamu nan dubbadhaa waa'ee Yesuus Kiristoos. Gidduma isuma nama dhufe kanallee miidiyaa sadaffaadha ayyaana kana irratti amma kanan dubbadhu. Addis FM irratti FM 96 irratti waa'ee Yesuus Kiristoos dubbadheera. Mo'aa irratti lallabeera simbiraa kunoo dubbachaa jira. Yesuus Kiristoosin dubbachuudhaaf yeroo hundumaa carra qabeessa waaqayyo balbala naa baneera. Galanni isaaf haa ta'u. Tole nama waaqayyo sin eebbisuun jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota TV Handoof Gaad kun qophii ayyaana kan bara 2016 yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan yeroo gaariidha dabarsaa kan nu jirru. Egaan keessummaa kabajamaa fuula keessanitti dhiyeessinee isaanii wajjiniin turtii gochaati kan nu jiru. Turtii nuti isaanii wajjiniin qabnu ammayyuu itti fufeeti kan jiru. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole egaa nama waaqayyo tarii kanaan wal qabsiisee sila waan tokko kaastaniittu.
wangeelli kun yeroo hundumaa gatii nama kaffalchiisa nama nan tajaajila jedhee ofitti kennee fi bara keessanii gatii gurguddaa akkasii kaffaltanii wangeela kana baattanii dhuftanii ammas immoo fuula waaqayyootti hojii bal'aa hojii waaqayyootu sinirra jira waan ta'eef tarii bara kana keessa immoo miidiyaaleen garaagaraa jira hojiin hafuuraa kun akka bara keessanii sana in ulfaatu salphateera haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanas immoo akkuma isin jettanii miidiyaadhaanis yoo tajaajilame wangeelli kun gatii nama kaffalchiisa waan ta'eef kanaan wal qabatee mee waa'ee miidiyaalee maal kaasuu barbaaddu mee kanaan wal qabatee wanti isin kaasuu barbaaddan yoo jiraate carraan isin ilaadha. Miidiyaadhaan tajaajiluun karaa tokko gaariidha. Karaa tokko immoo miidhama guddaa qaba. Yeroo ati itti miidhamtu hin jiraata. Miidhaan gara caalu tajaajila irra jiru akka bara dargii ala miti. Keessadha. Amma dhukkuba sukkaaraa qaba. Dhukkuba onnee qaba. Garuu sayyuu yaadadhoon hojii waaqayyoo kon hojjedha. Masaan qabuun. Waldaa keessaan hore. Namooti waamamni si rakkisu. Namooti ergaa waaqayyoon qabne si rakkisu. Namooti maqaa waaqayyooti waa nyaachuu barbaadan si rakkisu. Sin jiraachisani. Inni kun lafa waa nyaachuu dhufan miti. Lafatti sagalee misiraachoo himuu dhufanidha. Namoonni immoo yaada fooniitti hin fayyin jiru. Yaada fooniitti mucaa naannoo koo miti, maaloo koo miti si rakkisu. Namoota hin fayyi sammuun isaanii hin fayyinedha. Sanas ta'e kanas namni waamamee saba fuuldura dhaabate hamma du'aattan dhaabachuu ture jira. Ani waldaa keessatti qoramsa baay'een irra ga'u keessatti kanan dhaabadhuu fi yoonnan du'ate ani du'ee inni asuusaa taa'een irraa baree inni beegii taa'een irraa baree inni dambidoolloo taa'een irraa baree inni mandii taa'ee inni lubbaaboor taa'ee jimma taa'ee shawaa taa'ee harargee taa'ee baalee taa'ee inni irraa baree keeniyaa taa'ee inni irraa baree inni Awurooppaatti inni irraa baree yommuu dhaqee sagalee waaqoo dubbadhu inni irraa barate yoo waldaa gadhiisee deemuun gufatiin jedheen ta'a. Nan du'a yoo ta'es nan du'a malee. Waldaa kana eegduu jiraatteeti. Dhaabatteeti. Keessatti gatii kaffalteeti. Amma raajiin as keessaati. Anuun nan dadhabeedheetu naa gamsiiftanii jedhee isin lamaan naa gamsiiftan jedhee yoo baay'ee sokkee amantoota kana gufata. Amantoota kanatu miidhama. Abidda keessan obsee taa'aa jechuudha. Isaaniif jedhe. Isaaniif jennee jiraanna. Amantootaaf jennee jiraanna. Yoo nutti hir'ates. Yoo nu guutes. Waaqayyo immoo nu gargaara. Nu wajjin jira. Miidiyaani lafatti nama arrabsanis miti. Lafatti waan hin taane haasaa miti. Xinqaaqee barbaada. Bishila barbaada. Waan takka afaanis bahe sila dhangala'ee bakkeetti garatti funaantu hin qabdu. Miidiyaan of eeggannaa barbaade akka sanbata ganamaa si lallabnu miti. Addunyaatti dhangala'a. Waan hin taane tokko keessa buufteennaan addunyaa hundumtuu foddaa qabatee si ilaala bakka. Kanaaf miidiyaan xinqaaqee barbaada. Miidiyaan immoo kan si rakkisu ikoonoomii barbaada. Miidiyaa tajaajiluudhaaf horii si barbaada. Horii hin qabdu yoo ta'e miidiyaa irra dhaabachuu hin dandeessu. Nama waaqayyoo balbala baneef akka koo kana yoo ta'e malee dhaabachuu hin dandeessu. Horiidha. Inti miliyooniidhaan kaffalama namooti dhaggeeffatan hin beekani. Namooti dhaggeeffatan hin beekani saatalaayitiin miliyoonsi. Miliyoona baay'eedhaan kaffalama. Amma nu biraati hin gaafatama yeroo baay'ee mo'an. Doktara Gammachiis sooressa maal godhe inni gargaara jedhamee jiru. Inni hojii kan biraa hojjete yoo sooressa ta'e miidiyaan garuu biyyaaf isaa biteef saappoortii gochuutu irra jira garuu namni hin godhu.
miidiyaan immoo nama gargaara. Namoota baay'eetu fayya anaan natti himu dhugaa naa ba'u. So miidiyaan kun namoota baay'ee fayyisa. Namoota baay'ee hin fayyisa. Dhukkufataan manatti hin fayya. Caa tokkotu gaaf tokko askootti makiinaa kee buutee dhuftee natti maramtee wayyaan ishee lafa kaa'aa. Inni dubbiste mucaa durbaati. Qeesii koo isinin jaalladha itti dhuftee natti marmite na dubbiste. Si haa eebbisuu jedheen hankeessanii immoo miti naan jette. Ortodoksii laatannaan miti anoo musliima jette. Hin dhaggeeffatu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo mana namoota baay'ee dhaqee hin dubbata. Namoota sin geddara. Kanaaf iyyuu miidiyaa bishilaan xiniqqaaqeedhaan tajaajiluun nurra jira. Saappoorti gochuutu immoo nurra jira. Saappoorti gochuutu nurra jira. Anamma waan an baay'ee gammadu ganama yoo xinnaate daqiiqaa 15dha kanan lallabu. Daqiiqaa 15. Namooti baay'een nama 5,000 argatanii lallabanii dafqanii du'u. Ani yoo xinnaate ganama miliyoona 1 2 3 fa'itti lallaba. Bakka ganama xinnoo taa'ee miliyoona 2 3tti lallabeen ka'a. Miidiyaan xinnoo miti jechuu kooti. Namoota baay'ee qaqqaba. Kadhachuun immoo barbaachisaadha. Miidiyaa hafuuraa kana seexanni hin lola. Hin lola. Ergaa tachiin darba saabiteef kadhachuu. Wanti godhamu kadhachuu. Tolegaa hordoftoota sagantaa keenyaa biyya alaa biyya keessa teessanii qophii ayyaanaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos TV Naanduuf Gaad galma Naanduuf Gaad keessatti isiniif qopheessee isiniif darbaati kan inni jiru. Ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu kan milkii isiniif haa ta'u jecha mee akkuma beekamu kiiloomeetira hedduu imaltanii bakka kanatti argamtanii jirtu. Isin nama guddaadha nama dhaloonni irraa yeroo ammaa barachaa jiru. Raajii immoo yeroo ammaa hundeessaa TV Naanduuf Gaad ta'anii Waaqayyoo karaa isaaniidhaa gurguddaa hiikaadha. Raajiin immoo yeroo ammaa namoota Waaqayyoo addunyaa keenyaaf qoricha godhee kaase keessa isaan tokko mana kana keessatti namoonni kalee haaraa furachaa jiru warreen dhala hin qabne dhala furachaa jiru kaansarirraa HIV irraa namni fayyaa jira. Dhaamsaaf gorsa akkamiiraa jira dabarsitu meesin seenaa jireenya keessan dabarsanirraa tajaajila dabarsanirraa gorsaa fi dhaamsa akkamii qabduuf? Wanta isa dura garaa hajii kana tuun dhufiinani waa'ee dhalootaa jennu kanan xinnoo waa dubbachuu barbaada. Dhaloota amma jiran kana ceepha'uun tuffachuun nun barbaachisu. Dhaloonni kun waan baay'eedhaan korraaptiri ta'eera. Isa TikTok jedhan kana. Isa Facebook jedhamu kana. Waa biraa ammoo isintu beeka caalaa. Karaa garaan sammuun isaa fudhatameera. Depressionii keessa galeera baay'een isaa. Baratee hojii dhaba. Eeruma ga'een eeruma geesseen eerumtu fuudha ga'een fuudhu. Namni kan biraan immoo biraa jata kompleeksii baay'ee qaba. Sababii ta'eefi baay'ee yoo itti ceephootti baay'ifne gaariin ta'u nu jalaa miidhamu. Warri Waaqayyoon jaallatan jiru. Amma ijoolluma ittiin galan jettee xixinnoodha jettee as keessa laaltu kuni sammuu isaanii keessatti seef ta'ee kan taa'u boru Waaqayyoon tajaajiludha. Gaafa horii argatan utuu birrii argatan dargaggootuma amma surree gadi buusanii deemu jennu kana mataadhuma gaafa kana cifiroo kana baatanii deemu jettu kana borutu horii argatanii makiinaa bitu raajiidhaaf. Borutu argatanii waldaa kanaaf kiiboordii bitu. Ijoolleen nu jaallatu. Ijoolleen guddachuu barbaadu. Maaltu dhibe amma waldaa keessaa wanti dhibe inni guddaan barsiisa wangeelaa dhibe. Barsiisa wangeelaa detail dubbii Waaqayyoo gadi fageenyaan hin himamu taanaani namni hin geeddaramu. Namni hundee hin qabaatu. Ijoolleen interneetii kanarraati informationii qabu. Kan nama gurguddaa informationii sababii qabatanii fi beekumsa baay'ee hin qabaseewu. Raajii garaagaraa maaloo garaagaraa hin argumini beekumsa guddaa hin qabase caalaan beekaseewu. Kanaaf si dhaggeeffachuun barbaadan. Garuu gadi teessisanii
yeroo kennaniif sagalee yoo baratan hin geddaramu hin guddatu namas hin ta'u waldaafis hin ta'u waaqayyoofis hin ta'u inni baduu barbaade immoo as keessaa ka'ee yoo dhaqee bada waan gootu hin qabdu ilmi badiin badaasuma kee ka'ee ergamoota gidduudhaa ka'ee bade bilee yuudhaan waan gootu hin qabdu warri fayyan jiru ijoollee keessa jechuun barbaada. Raajii kanani dubbachuu barbaadu tokko ayyaana waaqayyoo ofirraa hin dhaamsin. Tichiitii garaagaraa tuttuqaa garaagaraa namni baay'een abdii demoralize ta'eetu ergaa waaqayyoo isas dubbatu dhiisuutti ka'a. Lammaffaan immoo yommuu xinnoo fooniin fooyya'u nan qaroome nan guddadhisee ergaa waaqayyoo ittiin tajaajilu dhiisuutti ka'a namni baay'een. Amma dullumaatti qeesballinaan faa kooriyaa ciisanii ergaa dabarsaa du'ani. Sedhuma ergaa waaqayyoo nurraan dulloomu foon keenya kanatti dullooma malee. Kanaaf ayyaana waaqayyoo ofirraa hin dhaamsini jechuun barbaada. Inni biraa raajiin ammareef ka'amitiire kompileeniin baay'achuu danda'a yookiin tichiitiin wanti garaagaraa baay'achuu danda'a. Amantoota warra natti naafanii na jibbuu yemmiloo amaaranya achuma dhiisi. Macaafa qulqulluu tokko jedhu hafuura hundumaan amaniinaa jedha. Qoraa jedha alaa jedha. Isa gaarii ta'e fudhadhaa isa gaarii hin taane saamaarraa immoo fagaadhaa jedha. Tikeedha siin jenneera paasteroonni naannaa kee jiran qeessonni naannaa keessan jiran tikeedha jenneera. Isa hinaafan inboksii goonaan dhoksina. Tikeedha sababii ta'eef hin yaadda'u. Akka hoolonni harkaan tamsaanii cannaqamu sababii ta'e waan garaa garaa dubbachuu danda'u. Positive fiidhaan fudhadhu. Yaada gaariidhaan fudhadhu. Yoo waaqayyo biraa miti ta'e hin badaa jedhe Gamaaliyaali. Yoo waaqayyo biraa miti ta'e hin bada jedhe. Yoo waaqayyo biraa ta'e immoo utuu waaqayyo wajjin wal loltanii akka hin argamne of eeggadhaa jedhe jara sanaan warra Fariisotaatiin. Kompileeniin bara jireenya kee itti fufa. Attam of tultu isinii isin malee waaqayyo immoo nutti immoo hin dubbanne maal of tultu isin saba kana irratti gubaa'ee kana irratti of tultanii jedhani Musee fi Arooniin. Museen immoo ti'uut na godha wangeelli waaqayyo afaan isaatii immoo baasu. Hin jedhu. Yesuusiin seexanaan seexana baasaa waaqa of goote namatu taatee jirtu jedhu. Waa'ee tichiiti miti waa'ee nurraa of eeggachuun nuuf ta'u. Ani tajaajili koo sirriidha. Hafuurri waaqayyoo na wajjin jira. Wangeelli Kiristoos na keessa jira isa nan dubbadha. Isadha inni nuti xiyyeeffannu isadha malee galgalaa ganama wangeela keenya tajaajilli keenya sentariinsaa wangeela kana sentariinsaa Yesuus ta'uu qaba. Hamma Yesuusin lallabnutti immoo arrabsoo miti ganaa gurraan morma walitti muranii hunuma tajaajila. Kanaaf isan sodaatina dhugaammoo jaalalaan ibsaa jedhamti sagalee waaqayyoo. Kanaaf nama hundumaatti jaalala agarsiisa. Kanaaf dhaabattanii nama wajjin ciqiciqii hin barbaachisu. Dhaabattanii nama wajjin wal loluu hin barbaachisu. Hojii waaqayyoo itti fufi. Hafuurri qulqulluun immoo ciqiciqii argannaan hin jaallatu hin deema. Ciqiciqiitti baay'annaan hin deema. Hafuurri qulqulluu ciqiciqii lafa ciqiciqii dhaabattee itti waraabaa oolta taanaan si keessaa gogaa deema. Hafuurri qulqulluun jaalala barbaada. Wangeela kana sooruu barbaada. Kadhachuu barbaada. Qulqullummaa isa dhugaa immoo barbaada. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa keessatti kan turu wangeela kana. Qulqullummaa kadhachuu. Obsuu. Bara jiraannu hundumaayyuu namni nu dhiisu hin jiru. Yesuusiin seexanni qortee yeroodhaaf irraa addaan baateedha macaafi qulqulluun booddeetti deebitee ajjeesuuf irtiif.
Inni du'ee innaan gaafa inni ka'u immoo hinataniitti. Hinata itti katamaa keessa dubbii assaraachaan gaafa warri sobduun gaafa katamarratti dhaabatee eege. Isa deemtu ijoollee itti ba'e. Yoo wangeela Kiristoos dubbanna ta'e lolli jira. Kanaaf wangeela gooftaa amma dhumaatti amma arrabattiin kun dubbachuu didduutti amma isheen nu keessatti googduutti hin dubbanna. Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo guddaa isin eebbisu gorsa ajaa'ibsiisaadha kan isin nama waaqayyootiifis laattanii akkasuma namootiif hoddaa TVtiin illee isin hordofanii gorsa kana keessan kanarraa waan guddaa baratu jedheetan abdii qaba. Tarii gaa qophiin isin wajjin gaaffii deebii qabnu gara xumuraatti tungeessin dura waan tokko isin gaafachuun barbaada. Tarii har'a yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kan bara 2016 kabajuu irratti kan nun argamnu. Mee amantoonni akkamitti ayyaana kana dabarsuu qabu jettanii yaaddu? Kiristiyaanaaf yookiis immoo nama hundumaaf ayyaanni kun ayyaana akkamii ta'uu qaba jettanii yaaddu? Ayyaanni kun ayyaana nyaataa dhugaatii miti. Ayyaana fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos saba hundumaaf kan ta'u misiraachoon isinitti nima jedhee ergamaan waa'ee isaa dubbate wangeela Luqaas irratti ergamootatti hime yaadannoo sana celebrate gochuu yookiis immoo kabajachuudha. Haa ta'u malee ayyaana yommuu gammannu immoo gogaaluma ayyaana jedhamu maali? Kunoo daabboon okkotee fakkaatu nu bira taa'amni maali? Maal kana maal gochuuf nyaachuuf azzaabata? Bishaan jira. Bunni jabanaan giiftiin faa qabatanii jiru. Numadhuunna akkasuma mana keenyas jira. Ndaaqoon jirti. Tokko ndaaqoo godhatan. Tokko immoo qircaa fudhatan. Tokko immoo gimmaayee bitata. Tokko immoo garaacha bitata. Tokko immoo hoolaa bitata. Kaan immoo bakka akka humna isaatti godhatee namni nyaata walii wajjin. Aadaa Itoophiyaattis kun aadaa Itoophiyaa isa bareedaadha. Walii wajjin nyaachuun, walii wajjin dhuguun yoo danda'ame namni kiristaanni utuu danda'ee nama waan qabne waamee wajjin nyaate isa nan quufe du'uuf hin jedha wichiroo xiirqanaa cannaqu isa dhiisanii hiyyeessa isa takkaa yommuu argatu musus irraa godhee harkaan irraa quba isaa irraa akka isin eebbisuudhee fiigu utuu isaaf kennanii gaariidha. Isa quufetti kan amma rakkisan. Kanaaf carqii yoo qabaatanis immoo yoo kennaniif gaariidha. Amma danda'ame nama bira dhaabachuun nun waaqayyo miti rakkina namaa hundumaa keessaan baafnu garuu akka namaa kiristaana tokkotti namaa oo'uun nurra jira. Namaa yaaduun nurra jira. Wal malee hin qabnu. Wal duwwaa qabna. Biyya Itoophiyaa kee du'a ga'uun kan kabajamuu fi baay'ee kan bu'amuu fi baay'ee boo'icha nama baay'ee waan inni bu'amuu fi baay'ee jaalala namichaa miti. Namichi immoo fuudhamu wanti sitti irratu jira. Nu walitti hirkannee jiraanna. Yoo xinnaate kottaa buna dhugaa jedhu. Buna gurraacha dhugaa miti qursii fudhatta biyya keenya. Waan qammas nu qabdootee qursii fudhatteettaa buna dhudheettaa nama oolta. Batinnishu. Ayyaana waggaatti immoo namni ollaa isa waamee gisee ijoollummaa koo kana yaadadhu isinitti hima. Tsoomii hiikkaatti. Tsoomii hiikkaatti biyya keenya namni baaduu qabu, dhadhaa qabu, mandararra deemeera. Warra hin qabneef irra deemaniiru. Tsoomiitti hiikkaa'edhu. Dhadhaamu mataa ijoolleerra kaa'edhu. Tokko. Boqqolloon yommuu nyaatamu isheetiin yommuu ga'u abbaan lagaa yommuu cabsu abbaan lagaa abbaa tabbaa walii isaa hin beektanii masi'ana. Boqqolloon yommuu ga'u dhaqxee cabsitee yommuu nyaattu utuu fuudhee manatti hin galiini warra maasii hin qabne warra qotatanii hin qabne wagga jedhaa jedhameetu boqqolloon xinnoo cimdiidhaan hidhamee warra hin qabneef ollaadhaaf kennama. Utuu warri qotate hin qammasiin warra hiyyeessa qammasiisu. Kuni aadaa kabajamaadha. Aannan wajjin dhugu wajjin nyaatu wajjin waaman immoo tsoomii hiikuuf dur warri keenya. Kanaaf iyyuu aadaan sun jiraachuu qaba. Uni sooressa taane inni kaan immoo hiyyeessa ta'ee ooluu hin qabu. Tole guddaa galatooma. Ammas biyya laaf biyya keessa akkasuma galma TV Anduuf
teessanii sagantaa qophii ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos yaadachuusaa kabajaa kan jirtan hundi keessan ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu kan milkii isiniif ta'u jecha dhumarratti mee ergaa bakka keessanii nama dabarsan yoo jiraatan firoota keessan ijoollee keessan maatii keessaniif yoo jiraate carraa kanatti fayyadamaati. Warra manaa koo Warqinash Dhaabaa kan jedhamtu ilma koo Obsanii Qannoo intala koo Burqituu Qannoo maatii kootiin baga geessanin jedha boloota koo hundumaan baga geessanin jedha waldaa keenyaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuusii hundaaf akkasuma amantoota hundumaaf biyya Itoophiyaa keessa saba jiraatu hundumaaf biyya alaallee kan jiraatu lammii keenya hundumaaf baga gammaddanii baga ittiin isin ga'ee Yesuus Kiristoos fayyisaan mana keessanitti karaa keessanitti bara keessan keessatti hadhalatu kanumaan jedhan. Waaw nama waaqayyo guddaa isin eebbisu turtiin wajjiniin gootaniif waaqayyo guddaa isin kabaju isiniin jenna karaa dheeraa akkasii imaltanii dhuftanii wajjiniin turtii akkasii gootanii tarii hordoftooti keenya aasaa isin gootanirraa wanta guddaa baratu jedhee nan abdadha maqaa TV and of Gaadiin akkasuma maqaa hojjettoota miidiyaatiin waaqayyo guddaa isin eebbisu isiniin jechuun jaalladha kabajamaa ulfaadha isiniifillee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.